Maaltu baara afaan si galcha rakkoon baara afaan si galchite tun maali obboleettiti? Ani amma gaaffiin kee gaaffii bareedaadha jedhi bareeddu anamma jechuudha. Wallaahi billahi waan baay'eellee taasifee waan baay'eellee arge jechuudha. Namni waan fedhe jechuu danda'a. Sii galaa miti waan fedhe isaa jiru waan fedhe isaa dhiisu. Anamma ammaan tanaa'u osoo nyaatiin osoo dhugiin guyyaa sadii bahaara jira bahaararra jira. Niitoorkii waa'ee faana raacaquu deemanii isinitti haa ta'u. Deebisaan qabdu jechuu gaaffii teenyaaf. Amma 500 sana argatte waan firraa darbitu. Amma sana argatte. Usa. Uslaataalee. Akkuma kana ni ta'a. Mee galatoomaa nu qofti mana keessa jirru ono dumaashota keenya nama lamaas gala jiranii illee usinii illee ni jirti. Imjoon deebisaan qabdu kotteeti yaada sii hundaas macha faajin Bareedduu faaraa jira bareedduu faaraa isaanii. Usinii faadhaaf carraa kan namee yoo dubbachuu danda'anii haa dubbatanii isaan illee yaaddaa dubartii. Carraa seeqanii natti fuufee waan qabdu yaada. Bareeddu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Isii tana Arafaatii tana duruma beekna beektanii yeroo isiin biyyarraa yoon dhufin hin beektan jedhee yaada warri miidiyaa kanarra jirtanillee. Mucattii wamaayyuu hin beektu gizee sana hatta qabdu harmaatu harma godhachuu nama hin beekne ture. Namni badii qabu nama isii biyya kana fidee watara keessa akka deemtu aayyameef isii tana jalqabuma gaafa biyyarraa fidan kontiraata fiduu malan mana madaamiitiin jechuudha. Akka ala keessan baane akka waggaa lamaa isii dalagattee ala keessa yoo baatillee baatu afaan arabaa barattee hojii barattee jalqabuma kontiraatan fiduu balleessanii haya eega dhufteeyyuu kontiraata galchuu balleessanii qaama itti dalaguu kanan balleessitan. Ani ilmoo dhalaatii boru intala argachuu danda'a intalli tiyya waan taatu hin beeku ittiin faradu namni rakkata biyya kana keessatti yaa wanni isiitun isinii deddeebite garuu osoo gargaartanii natti tola. Amma ala keessa jira eega jettee osoo fala buustaniif natti tola. Itti faraduullee hin barbaadu. Namni waan ta'u hin beeku boru waan ta'eef. Laan gargaaruu dadhabneetii miti furmaata godhuufi dadhabneenii miti hanga isiin dhugaa jiru nutti himtutti furmaanni tokko isii isiin bira hin jiru gona. Furmaanni isii gara biyyaa galuudha. Ila maal si fakkaate ni beektaa sanyi namni osoo ulfaa'ellee osoo waan fedhellee ta'e asirra nama ganaarra ulfaa'eeraan jechuun dhalaa biraatti nooriidha. Osoo waan feeteeyyuu taate an ulfaa'eeraan jechuun qabdu. Waakkachuu qabdi malee akkuma aadaatittillee. Dumaashii teenya gizee. Amma laali. Caala waa takkaa jira beektanii. Isuma dhugaa isin himu. Mucattii tun jechuun raada eegee dhiigaati. Akkamitti yoo kanaan jettan taate gaafa kaan ajjeesaa jiranii qabaa dhiisaatti qabaa jettee gaafa kaan akkanumatti jaal ibsaa maammee dabbaal murtii guutuu jettanii dawwaltanii itti naamtanii coontu gaafa sana achi gabbaate. Gaafa achi gabbaate maal goote? Deemii hojii kontiraata galee hojjetu hin hojjetu. Mana madaamii ni galchan hin baate hin barbaadu jettee. Maal barbaaddi isin ala keessa akkas beexaluu barbaaddi. Gaafa kaan dheeyxee fatiyaa tana faa bira garlaan gabbaatee akka nama gartee uummanni harargee kun yoo uummata arsii kana jaalanne ta'e tokkotti arsii tiyya dhiifama maaree kiyya akkasii gaafsaniin ta'uu goree maal jettee zarraaf qabaan galakkisaa chaa turte malee laalaa ture jala teenye. Okay? Deemtee amma reefuun kalee miti guyyaa sadiin dura jechuudha. Arafaata kana ulfooftee jirtii naan jedhan. Lookoo fi ajooftu abbaa walitti qabataa jedhee deemaa michiyyoo tana fuudhaa mana akamaa keessaa laalchisaadhaa jedhan jechuudha. Abbaan itti masa maqaan dha'u. Okay? Ayyoo birrii ta'ellee isin gargaara rakkoon jiru. Sigaleemi amma afaaniin qaba jettee afaan lafee qabdee jechuudha miidiyaa kana teessee ani qaama kiyyaa beekaa facaa akkana taate maaliif baarra deemtee teessii? Okay? Dr. Mariam maal jettan bilookkee ammatti haa cuftu. Wallaahi ammallee hojii keessatti Arafaat boruun zinaan dhufti yookaan wooma biraatiin dhufti isiin ajandaan isii ajanduma rakkoo takka hin qabdu namni qixa isii bal'oo keessa jiru jireenya kana gubbaa hin jiru namni siistama miidiyaa kana fitee tarbooshinii isaa Oromoo kana nyaachuudhaaf saganteeffatee ija qaratee kana gabbee gaddee oboo sinitti hima namni fayyaa jaan qabu arbooshinii isaa sumar namni haa gargaaruuf arrakkadhee ambayyaa dhabee namni surree kaatee deemee dalagatee jiraata boo maal haasawettinsa namni surree kaayatee dubartiin surree kaatee deemtee dalagatee jiraati. Dhugaa maaliif walitti himne isin asirra deemtee waggaa tokko oli asirra ajandaa isirra iyyaa turre iyyine dadhabne you know so kanaafi
ajandaa isii kana amma qaaletti eenyu jettanii maqaan isii Dr. Mariyaam maal himattan bilookii gootee biyya galchu. Wallahi billahi kan jiran bilookii gootee takka garanummaa maali sinaa soitan kana achi wallahi billahi isin hin deeggaroon ka caalaatu wallaaluma qayyaa wajjin isin hin deeggaroon. Dhageeffadhu jaalibsaa jechuudha. Namayyuu waan barbaade haasa'u dabarana kan. Ni fitadha nobsi. Dabarina kan caalaa biyyatti nagalchaniif maal argatta obboleessa kiyya maal argatta? Argitanii sirra qabdi. Mutraqaat. Carraa kan keeni furabtaan oomishni dhaggeeffadhu. Ati Dubaay isin taatu. Osoo Dubaay taate dubartii jabduu osoo taate mudhii tantee hidhatteeti liivii kan kee dabarsaa. Mudhii tantee hidhattee gajjattee dalagattee akka dubartii mul'attee harkamuu qabda. Galgalaa ganama barreen gaddaa maalii waan gara maallaqa sasii abbaa qabeenyaattis dawwallee waan siin godhinis hin qabnu miidhaa garuu sagalee sii ta'us ta'e si arrabsuus ta'e wanti hundi sirratti ta'ee jira. Waata kan hubattu irraa nama baruu miti. Namni kuni gawwaadha gartee. Namni gawwaan kuni akka tokko sinigalee waan dunaa soinuu akka tokko maraattuudha. Sinigalee namni sammuu qabu osoo sammuu jijjiiramaa qabaatte sinaabsame. Namni sammuu jijjiiramaa qabu biyya namaa keessa dhuftee arrallee sadaqaa barbaaduun arrallees gubbatti fuula namaa dhaabbachuun gaarii miti baay'ee. Fuula namaa dhaabbachaa ooluudhaaf araan bulaa 500 maali kun soba adeeroo dhugaa jirtu walitti himna. Achi deemee ammaan tana zinaan garatti si guutamee miti baga gara si guute nama gara guute san baay'ee weessuun harkee nama badhaasa fida asirratti leencatti buusee sin garsiisa asirratti gasi sana fida kun amma leenca buusee oyi obsi shamaru mutra kaadu salma. Atis akkasiitiif wuyi harmallaa deemtanii masaraa keessa zinaa daleetan guutuu keessa qabee maan qabu. Oogatti buusii kaa yaalibsa nama kana yoo ta'an mutti irra qabe. Dhaggeeffadha. Namnummaan tokkochaan keessan deemtanii warri bakka hin taane zinaa daleetanii warri waan hin taane daleetan guutuun keessan kallattii kanaan dhuftan taanaan arafaat irraa fakkeenya fudhachuu qaba baay'ee. Dubartiin fayyaa qabdu deemtee dalagachuu dandeessu cabsitee beestee jiraachuu dandeessu asirra deemtee zinaan gara guutame bayaan yoo danda'ame. Dr. Khairia mo Mariyaman jettan san biloo kootee biyya takka isin galchitu isin wajjinanis isin wajjin dhaabbadhaa isin wajjin jira. Ammoo Dr. Mariyaman san as jala jirti gaafa san nutu wabii bahee yoo san wanni godhee amma dhuftee kaansileeshinii kan ta'eef biloo kootee adeemtu. Dr. Mariyaman as jala ta'ee biloo godhattee ijjatee jiru taagootu ol ga'e kottu Dr. Mariyaman. Mee booga dhaabbadhaa nama guddaa isin keessa jira maali ijoollee maa wajjisa? Hai maali maa jarjartan? Yoo afaan itti beeytan isinummaan dubbadhaa wajjin kaarafaati wajjin dubbadhaa nuu miti. Hai hafaameen jarjarina bismillahirrahmanirrahim shayxaana firaanaara dhuga aaruu saqa qabdanii daga aartanii itti laffaatanii mi'ootana. Isii faayidiisuuf waan hedduu gootanii dhugaadhaa itti laffaatanii haqa irraa qabdanii obboleetii teessanii baga lolattanii. Lolachuun jirtan jennee isinirraa osneeti ammoo gudarsa waliin jennee tan isin qabneeti obsa. Awo bayaan argee bayaan. Mijoota na eegee isin akkana taate ati ijaan agartee ni jirtaa? Duraanis gaawa osumaatu quba qabaa. Akka quban qaban. Quballee hin qabu quballee qabaachuun ta'uu waan akkanaa. Asmasai. Didde? Ni un beeku isin. Aje. Arafat? Arafatin baat? Wayye. Goma lama si gaafadhaan. Waan si bira jiraachuu hin barbaadu dura. Aye urgii cufi xiqqeessi mama. Arafat akkinje? Wanni namni laal waan biraa hunda dhiisu wanni namni sitti himuu jiru kuni. Cosiisi. Amaniin dhaga'ama. Maammi obsi. Arafat? Nagaa. Obboleettiti wanni laal ilmi namaa ni dogongoraa si qofaa miti namni hundinuu ni balleessa. Badiinsi galuun isokkee ijoolleen tun obboleeyyan keeti. Jalqaba irraa ilaa hanga guyyaa irraa kana laaceelloo sirraa qabaniif dhaabbatanii si dubbatan malee hammeenya isaan sirraa qabanii miti. Akkuma intala Oromoo takka akkuma intala gartee obboleettii isaanii takkatti si dubbachaa jiran. Atis miira keessaa ba'iiti. Tasgabbiidhaan rakkoo sirra jirtu tartiibaan nama kumaa afran si dhaggeeffatu kanarratti yaaduma tasgabbii deebisaa kan
maaltu baara afaanis si galche rakkoon baara afaanis si galchite tun maali obboleettiti. Ani amma gaafiin kee gaafii bareedeedha jedhi bareeddu anamma jechuudha. Wallaahi billahi waan baay'eellee taasifee waan baay'eellee arge jechuudha. Namni waan fedhe jechuu danda'a. Sii galaa miti waan fedhe isaa jiru waan fedhe isaa dhiisu. Anamma ammaan tanaa'u osoo nyaatiin osoo dhugin guyyaa sadii bahaara jira bahaara. finne mana kiyya fide Mana fee. mana kiyya fide kaatee jalqaba guwasitu wayyooyitee dawaallee itti kakkaninee nyaatellee maal jettee guyyaa takka akkas gisee bulte wanni kun dhugaadha jennee geessineen Aya. bakka silaatti marammaran maallaquma kiyya baasee geesseen Aye. geesseenii marammarsiisee dhugaadha mucoon garaa qabdi. Jemek. Okay. Jemek. Okay. Dhageeffadhaan jankatee si beeku maame jankatee ammaana wanni beeksisu hin jiru akka mucoon garaa qabdi immoo beeksise achumaanii kana gaawwaaniin godhu qabu akkamiin godha yaade jechuuni mucoon kaatee fatiyaa biratti hin deebuu fadhaanaan jette achi deebuu fee taa'ee mustariyaa akka akkanaa hin deebeesiin hin jenne achi makiinaa fudhadhee mucii hollaa dura buusee meediyeem akkas gaxariyanii ilaalaan jeen eega fatiyaa biraan na wayyaa kootu naan jennaan maallaqaas kanneefi yoo isin kiraas gaafattes kiraaf irraa kaffalii waan barbaadde si biraan jira na gaafadhu jeeni achitti ulaa dura buusee deema hin deemu hagasiin dhaabbadha yoo si ol neeyitee si gad deebistees natti deemi dura jennaan hin deemu naan jette nan deebistu deemii naan jette hin deemaa'ee akkasittiin kee ani mana gale gizeen mana gale sagaleen akka abdee maal naan jette fatiyaan sun sababa isii manaana baasanii mana kiraa barbaaddachaa jira naan jette. Dantaa keetiin jedheen. Taarsiisanii fatiyaan taa'isii hojii jira taa'uffata gurgurtaa mucaan. Waan ammoo kolfeessee sitti ergamatti Wannummaan isiin Dr. Ifnaan tana diraa baatee shunnuqqattee xarrag jettee ajootuun sharmuuxittiin tun deemteefu egaan tanaafi wan biraatiifi miti. Qaallittii sharmuutan tan haadha salpha amma eenyu bira jira isii bira eenyutti dhalaa namni isii bira dhalaa jira Dr. Ifnaan. namni isii bira tikalaahu warruma isin dura bira turte warra isin dura bira turte Fatiyaa Sanfaa yaammaddu Fatiyaa faa bira jirti isaan santu waa hundumayyuu quba qabaa ijoollee Fatiyaa Sanfaa yaame awwalan Fatiyaa ta isii wajjin fiidiyoo isii jala seeni nama isin fiidiyoo kana wajjin daleedu mana isii jirti mana isiitti akkas taatellee nama akkas isii godhellee isaantu qabeetti geesse kanaaf dura isii san deeffadhu asitti ma waa hundumayyuu isaan san fidi dura jara san fidi. Amma jara sanaan tokko lakkoofsa qabu nambara isaanii qabu tokko akkamittiin argachuu danda'e nama sana. Yalla lakkoofsa si anaa keessaan si erga amma waasappii gadi sharsi godha lakkoofsa si isaan hundumaayyuu jara wajjin jiran sana anaa si erga. Jaalibsa amma dura irratti kan nuti barbaannu silaa bayaan nuuf fidani bayaan nuuf fidi mee ifnaan bayaan irra nu dawwal. Bayaan irra sheer nu godhi ifnaan bayaan irra sheer nu godhi. Bayaan yaame ulfa isin ulfiinuu tokko qofaa miti jaallakkuudha jaan siigalee hanga afurii shanii takka garaa galti jaan qaalletti. Sinigalee kanaa fi dafaa sheer godhaa bayaan nuuf. Maal qofalta gubanne wallahi bilbile dheengadda ijoolleen teenya tun ciisa dhabdee fi intala san iyyitee boochee maraattee fi okay bakka kanatti isin miidhamennaan bakka sanii baastee edaa isin bakka sanii kabaateef sagaggaaluu amma nu gala ilaa dubbiin kaa isin maariyaam ammoo eenyu san biraa baateef sagaggaaluuf baate soo walumaa galatti kanaa fi bayaan nu yaamiif naan amma irra bilbili bayaan nu yaami dafi. Bayaan irratti isheen isin godhaa yoo ammoo inni dhufu baatee ni dawwalaaf irratti isheen jirtuu sii qabee asirraa anuu fidu eenyu akka isii ulfeessi eenyu akka isii guute eenyu jala akka isii yoo beekaanuu si arga beeka adii sinatti agarsiisin niin beeka sagalee isaatiif waa hundi isii fiidiyoon isaa na bira jira. Okay, lakkoofsa isaa ta'uu qabda. Niin qabee siifin arguu danda'a lakkoofsa. Namni dogoggoraa jennee lafa keenya akkaataa itti michoontu miidiyaa kanarra dhuftee iyyuu gaafadhu eenyu akka fidee eenyu akka michiyootan ol baasee isii wanna godhe gaafadhu dura akkamaan iyyuu dhiisi waa hunda tartiibaan itti deemu. Sagaleen an dhagee allah sagaleen an dura dhagee shuuf dhaggeeffadhu laa dhaggeeffadha. Namni kana galaafatan tanallee. Lafaa gayaatu wayin nama gayaa lafaa dhufatu wayin namatti dhufadhanii soorii dhiifamallee narraa ta'a. Yaada bara kana human galchine keessa galaa. Gargaarsaaf qopheessaa jechumaaf malee waan biraa. Okay, dhagee Okay. Isii dura ni beektaa? Michiyyoon tuni eenyu akka dura fidee eenyutu sagalee kana dabarsee isii kan ijoolleen arsii tola ol baaste karaa addaan baafadhu dura. Jaalibsa adama waa tokko siin mari'achuu barbaada waa tokko siin jechuu barbaada wanni na siin jechuu barbaadu jaala kiyya
dhiisi takandaqaanii nama viidiyoo raabeef kan ifnaan amma fakkeenyaaf ati ulfarratti argineette ifnaan eega ulfarra